Namoonni maallaqa keessan karaa hawaalaa yookiin immoo karaa gabaa gurraachaatiin daddabarfattanii akkasuma immoo jechuudha. Darbee immoo namoonni biyya jirtan keessatti kamiyyuu yoo ta'e ATM yookiin immoo kan birrii keessan irratti isinii gashanii STS Pay akkasumas immoo namoonni selerii kaardii baafattan malee miindaan keessan isarratti malee isiniin kennamu jedhanii madaamiin keessa yeroo baay'ee isinitti himan akkasumas immoo sarraafaa keessaniin deebistanii sarraafaa nama biyya sana keessa jiru irratti ergitanii maallaqni keessan isin jalaa eeratee gargar isin jalaa hafaa jiruu fi akkasumas gara fuulduraatti galchitanii akka kasaara guddaa keessa hin galle tartiibaan isinitti hima jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa gochi nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba nagaan na bira jiru isin bira haa jiraatu isiniin jechuun jaalladha. Kanatti aansuun namoonni mana koof haaraa taatan yookiin immoo chaanala koof haaraa taatan laayik gochuun akkasumas sabiskiraayib gochuun odeeffannoo adda addaa yeroo hundumaa akkan viidiyoo lakkisee isin bira ga'uuf immoo nootifikeeshinii olirra godhachuun na wajjiniin ta'a isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun immoo gaaffilee hedduu obboleewwan kiyya na gaafattan irratti jechuudha. Maallaqa keenya asirraan karaa hawaalaa ergachuuf jecha maallaqa keenya namatti laanne yeroo asiin namarratti erginu maallaqni keenya achi hin geenye nuun jedhu maallaqni asirraa immoo akkaawuntii yookiin immoo sarraafaa birrii madaamiin irratti nuu laatturra hin jiru maaliifidha kan jettan irratti jechuudha. Kanaan dura anis viidiyoo irratti ejjedheetiin jira kani fakkeenyaaf jechuudha Saudii keessatti STS Pay maal appilikeeshinii STS Pay kan jedhu gadi buufadha akkasumas immoo baankii deemtanii selerii kaardii kan jedhamu isinii laatama jechuudha. Ani fakkeenyaaf kanaan dura selerii kaardii kan koo isinitti argisiiseetiin jira. Dogoggora dura namarraa barumsa dhabuurraa kan ka'e dogoggora koorraa kan ka'e ilma madaamii kootti kenne akka maallaqni kiyya na jalaa qara darbe yookiin immoo baankii lixee garanni lixee wallaalee hafee isinitti himeetiin jira. Inni kun immoo maalirraa kan ka'e yoo jettanii kaardii isaan mana baankii keessatti kan irratti miindaa keessan isiniif laatan yookiin immoo selerii kaardiin isiniif laatamu akkasumas immoo STS Pay jechuudha inni isiniif kennamu fi inni kan madaamii sarraafaa madaamonni yookiin immoo araboonni sarraafaa isaan itti fayyadaman gonkumaa akka waliin agarree jala murtanii beekuu qabdu jechuudha. Maaliif yoo jettanii sarraafaa fi STS Pay akkasumas immoo inni isaan selerii kaardii isinii baasan tokko miti jechuudha. Fakkeenyaaf madaamii sarraafaa madaamii ittiin bakkaalaarraa waan barbaadde bitachuu suuqii deemtee waan barbaadde hojjetachuudhaaf bitachuudhaaf isumarraa sarrafatta yookiin immoo kaashii birrii harkatti isin barbaachisu jechuudha. Isumaa waan nasi barbaachise bitachuu ni dandeessaa jechuudha. Garuu selerii kaardiin kuni yoo ataqxee ATM keessa galchite maallaqa kee irraa baasuudhaaf malee maallaqa sana akkaawuntii namaarratti dabarsuuf yookiin immoo ittiin meeshaa bitachuuf gonkumaa sin fayyadu jechuudha. Akka hin nyaatamne namoonni baay'een nyaatamaa jirtu jechuudha. Akka hin nyaatamne gonkumayyuu sarraafaa akka sarraafaa madaamiitti jechuudha. Akka sarraafaa madaamota keessanii ijoollee madaamii keessaniitti akka jiraattota magaala biyya sanaa keessatti sarraafaa sanarraa ittiin waan tokko bibbitachuudhaaf isiniif hin sarrafamu. Garuu kaashii baafattanii iddoo barbaadan geessu abbaa barbaadanitti laachuu akkasumas immoo kaashii baaftanii madaamii keessanitti laattanii isaan immoo sarraafaa isaaniitiin kan nama barbaadan irratti isinii dabarsuu ni danda'u malee isin fakkeenyaaf jechuudha kan nama sarraafaa irratti dabarsuu hin dandeessan. Fakkeenyaaf namoonni tokko ani selerii kaardii waan hin qabuu fi ani manuma taa'een namoota maallaqa nuu ergan irratti nan dabarfadha hojjetan gonkumaa hin danda'amu. Maallaqni keessan bakka hin beekamnee fi bakka baramuu hin dandeenyetti isin jalaa badaa jechuudha. Kana beekuu qabdu jechuudha. Akkasuma namoonni baay'een yoo asirraan ergine dafee achi nuun ga'u kan jettan waanuma akka kanaattu tasumaa galaa isinii hin jedhu jechuudha. Maaliif maallaqa keessan yoo ergachuudhaaf barbaaddan sarraafaan kun kan inni isin fayyadu jechuudha. Miindaan keessan ji'a tokko miindaan keessan irra galee fi irra hin galle mootummaan kontirool godhee akka beekuufidha jechuudha. Namni tokko hojjetaa tokko ta'ee sarraafaa sana yookiin immoo selerii kaardii sana yoo amma fakkeenyaaf warri selerii kaardii sana qabdan hamma daamee hojii wal bukkee qabdanii yoo ilaaltan waliin fakkaatu jechuudha. Adda jechuudha. Kanaafuu selerii kaardii keessan sanarratti maallaqni keessan sun seef ta'ee baankii keessatti jechuudha. Miindaa keessan siilaa dheera jedhee abbaa mana madaamis haa ta'u otoo siilaatiin laadheeraaf jettee jechuudha. Yoo si mormite
mootummaan baasuu yookiin qabuu ni danda'a. Atis immoo maallaqa sana fudhattee kaatee hin fudhanne maallaqni kiyya nan geenya yoo jette haaluu yookiin immoo kaaduu hin dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan galmee irra jira jechuudha. Ji'a ji'aan seleriin kee. Kanaafuu namoonni tokko tokko lakki ani kaashii harkuma tinaalaadha kan jettanis jiru. Baay'ee isin fayyada jechuudha. Kooddii keessan dijiitii afuriin banattu gaafa banattan kooddii keessan isin dhoksannaan kaardii keessan sana nabbaan barbaade yoo fuudheyyuu isin jala maallaqa keessan baafachuu hin danda'a. Harkatti birrii baachuu irra immoo seelerii kaardii sanarra maallaqa keessan kaawwattanii gaafa isin barbaachise gaafa maatii keessaniif erguu barbaaddanis haa ta'u maallaqa keessan gara biyya ergachuu barbaaddanis yoo ta'e baankii deemtanii kaashii baafattanii kallattumaan baankii geessachuus dandeessu kallattumaan madaamii keessanitti kennattanii karaa barbaadanittis ergachuu dandeessu jechuudha. Kaashii malee sarraaficha sanaatiin gara sarraafa nama biraatti ergamuu hin danda'u gonkumaayyuu akka hin nyaatamne isiniin jechuun barbaada. Namoota baay'eetu keessaan dhufee selerii sana naa baasanii maallaqa kiyya yeroo ergu bakka bu'ee dhabe maallaqni kiyya isaa na bira ba'eeras hin jedhu hin baanes hin jedhu maallaqni kiyya immoo namicha ani irratti erge sana biras hin geenye daldalaatu na nyaate ta'e yookiin immoo sarraafa sanatu nyaate ta'e walii hin beeku kan jedhamu walumaa galatti kanan sinitti immoo sarraafaan sun sheerii gochuu hin danda'u jechuudha. Irraa baafachuu fi irra kaawwachuu bichaa kaashii irraa baafachuu fi maallaqa keessan immoo irra kaawwachuu qofaaf isin fayyada jechuudha. Kanaafiyyuu yoo sarraafa baafattan baay'ee isin fayyada. Irra kaawwachuu dandeessu. Maallaqni keessan hin qisaasa'u namatti himuu dhiistanii kooddii mataa keessaniin banattu. Maallaqa keessan waggaa 10 yoo biyya Arabaa teessanillee maallaqni keessan hin badu kaarditti qofa oksattanii kaawwattu ji'a ji'aan immoo miseejiin isinirra gala siimii keessaniin baafattu waan ta'eef miseejitti isinirra galtu sana akka maallaqni kee yookiin seeleriin kee ji'a ji'aan irra sii gale sana cheekii godhatta miseejiin kee isinirra gala miseejii kee sana ilaallatta waan ta'eef jechuudha hin sodaattu. Akkasuma yoo isaanis immoo ji'arra darbisiisanii akkasuma maallaqa keessi acabarbaruu barbaadan yerichuma dawwalattee ati qabsiifachuu ni dandeessaa jechuudha. Kanaaf seelerii kaardiin sun hedduu isin fayyada. Stiispeeyis haa ta'u seelerii kaardii sanas haa ta'u hedduu isin fayyada. Kan isin dogoggoruu fi isin gowwoomfamuu hin qabne tokko isaan dabarsuu akka hin dandeenye isinitti maan jira. Isaan daddabarsuu akka hin dandeenye maaliif akka hawwarra madaamii sanaatti isinii daddabarsuu hin danda'u jechuudha. Birrii keessan isinii baatee taa'u akkasumas immoo maallaqa keessan kaashii irraa baafachuuf isin fayyada jechuudha. Akkasuma gaaffii yoo qabaattan yaadas yoo qabaattan darbee immoo qeeqa yaadni kun immoo sirrii miti dogoggora nu gorsitee jirta warri jettan immoo asumaan koomentii jala keessanii yaada keessan ibsachuu dandeessu isiniin jedha. Maaliif waanan argee fi waanan beekuu fi akkasumas immoo waan ijoolleen irraa rakkatanii na gaafachaa jiran tootaal godhee walumaa galatti gudunfaa godhee isinitti himaan jira jechuudha. Gaaffiin nama tokko deebii nama kudhanii olii ta'uu danda'a jechuudha. Waan si yaaddesse tokko nama tokkoof immoo gaaffii tokko nama gaafate gaaffii nama hundaa ta'ee deebii sinii ta'a yaaddoo irraa nama cabsuu danda'a jechuudha. Kanaaf yaada qabdan akkasuma qeeqa waan hundumaa koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Yoo isinitti tole viidiyoon koo immoo laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii biraa yookiin immoo sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.